Iya kayaknya Tiona seragam nama kane, Oriaf ne, wame kame kahujan ni rasanayon. Ini cile seperti amma ergan tani mal kabayo thesani is tani bokot tani jacu arbade. Karena marafuni, iyum ma farisuda bicara. Saharu kaget tani. Owatu, bishani disini kedipkan. Urban tunin duk ne faisan. Ya, ini sangat sah. Dupan. Apa? Nagabul tani? Nagabul tani. Naga. Maal tunanya thama itte thea bicara. Garan ko cases fayan kabu. Tapi mera ta pulis bicara. Anani kapa. Malega. Ija rukubuti bo ani. Gara rukubuti nya peruti re. Suja ba berangkat. Amo cuma saya sih. Itu bicara ko jibetti. Tapi saya ramas ko baru ba ko nyata. Apa? Anu sini pakai sama kata. Agesa. Iya kayaknya tinama tesani nyata. Yo nyatan wali, yo hojatan wali, yo disan wali. Ini udah fesora kasar untuk kumane nama YouTube besu. Ane hal sana tuntun ne jipana tupakkan anuga. Kan sanu manu nu bera ya apa? Hatta mati. Ongan, dapat kai bera lagi kita. Kaki kita. Nyamri. Ani kanaje. Abba warra kemiti. Wali mariatani. Agesa. Ira bil khaye duba. Dubartin cintuna kajirtu shakki. Guyyaa yoo si dede galgala soolaa keessa seentanii yoo dhiistan. Dhimma isaa mari'achiisa. Fedhii keessa walii qoodaa. Maal taatan? Karaa kana haadha isaa kan fakkaatu namni tokko illee hin jiru. Ya kanate ko. Otodu temba din dubarti na chi vakkaatu tokko iyyuu. Guyyaa ishiin duute irraa kaase. Waan meeqa natti irratti seete. Ilmi koobulu. Otoo isheen jiraatte akkanatti fedhiinaa dhabeeyyaadha. Abba, kottaa ta'a. Sadarbe yaadanii dhibbatina kottaa. Ta'a. Waan taadana dachiif jaafadhamu. Abba, waliin mari'adhaa jettanii. Maarree. Isaaf yoo macarraa argate jettanitti abba. Akkam? Meelan isa. Kun akkuma argitan kana akkuma taa'etti tola, akkuma taa'etti bula. Sireessaan eessa akka ta'e beeku. Caakko fayyaa qabu wayii rakka. Silaa saban mooyi geessitani. Isa akkasitti yoo fila galagatte. Isa afaan duwwaas hin boqqoqse miti abba. Boona dhiqadhaame. Maaloo meena dhiisime. Otoo kana dhaga'uu karaa sagantu naa jaala. Abba, ani isiniif dhufu. Maaloo na dhiisin talafoo na dhiisin. Maaloo ani biyya isiniif ta'u abba dhiqadhaa xiqqoo ishee afaan keewwadhaa. Maali afaan buleen oottuu dhiqadhaa. Hodhaa. Dhiqqaa maaloo. Abaan. Fidi. Haa ta'u kaan kana. Haa ta'u.
Amma kun amma jaran amma qoonqoon namaa madaaluuf immoo banana brakko tonte ana kana teko ana bashi rapat tachitte bude fakka namna kana amalan bifani wal fakka ya kana kamu argatte bongo gotonya kana fevi ko sumane gajira kana be kotme edan be siwana kunagare wala kata tu komare be kotu tinawati nyatu na nyachi anare be gara naga padu be kotu me maguna wati nyachi be kotu me kot jadi apa nan kaba hojii xiqqoo nu farkaa qaba shee raawwadhe hojii xiqqoo nu farkaa qaba shee xumuree dhufa nyaatu nan qaqqaba nyaatu jettee gurbaa Baba, dhugaa lallaafaa kuno nyaataa malee abbaa kaas nyaataa malee maaloo kaas ittoon buunee mi abbaa abbaa kola nagaa nyaat kaasi jedhe nyaatu naan jettee gurbaa kanatti nama uumaa nyaatu naan jettee maal abbaani suma fachiisa dheen dubbadhe miti hojii xiqqoo nu farkaa qaba hojii har'a galuudha ishee xumuree dhufaan siin jedha haa ta'u achuma deemeetti qaqqaalatti ni kattu abba Gash. Gash. Waan si gaafadhe dheetanii? Maal sodaatu? maal sodaata waa'ee maqarshiin an gaafatiin malee waan barbaade Lakki ani isa sin gaafadhu. Ana murteeffadheeras. Garuu kana. Aanteen akkasii dura akka jiru. Maal otoo goonee wayyaa ettee toletti ta'e. Ani samma dandeettii koo. Ammuma beekumsa koo yaadu fala barbaachuun isaa sila. Namni kamiyyuu yaada isaa ibsachuu fi mirga wal qixa qaba. Akka naa jedhe suma ni beekaa.
Yaa aantu akkas jettee sitti himte? Kananatti nimatiin eenyutti himattu ture? Eenyu isheetti himattu? Elaagaa qarshiituma tokkootiin 500. Maal? Owwaat hoo arratoo qaba. Hoonuu si jedhama. Owwaattu oona harkaa fuudhii. Elaagaa ishee amma qarshii argattanitti ani qarshii kan lakka bossiisa. Manuma kanaa deemiinaa jechuu keessa mana bu'aa koo fidadha. Tala koo namni horii hoodhoo siin jedhe harkatti diddiini fudhata. Nageessuyi hoodhu siin jedhe naa fudhu siin jedhe fudhadhu. Maal ta'uu keeti? Namni horii nama harkatti dida. Mee kana dhugaa abbaa waan isin hin galle jiraatan. Jennee guddaa. Fayyisa. Oo abba. Mee kanarra gaadis nan gala. Mee mana yaalaa kana nageessi nageggeessi. Maali abbaa takka boqottee bubbultee galtu? Bubbulteettee dhufa. Koo kophaadhaaf yaalaa bada. Silaatillee akka warra kaanii akka ilma abbaa waaqtolaa ba'a. Waqtoodhuma tokkollee naa dhaabdee maqaa dhawwaa. Yookaan immoo ji'aanillee qarshii kuma tokkollee naa dhiibdee. Kun ilma abbaa fayyisaa akkas godheefillee nan jechisiifne. Dhageessaa. Warri baahiriyoonni kee ana meeqaa meeqa jaaranii. Konkolaataa meeqa bitanii. Maqaa warra isaaniis maqaa fira isaanii akkamitti waamtu. Bakka biraallee haafu. Mee manuma yaalaa harmallee nageessiiti. Ilma abbaa fayyisaa kun akkanatti abbaasaa. Mana yaalaa geessee dhani maqaa isaa haamsanii qoortune. Isa mana qorqoorroollee yoo ta'e anuu jaarradheera. Waaqaa fi mootummaa keenya galannaa ta'u mana qorqoorroo anuu jaarradheera. Dhageessaa. Noota akka barbaannetti baanee, akka barbaannetti qotannee, akka barbaannetti galan. Qotee bulaa madaafamaa ta'uu koo hunda gadi duraa. Yaa abbaa. Icitiinsaa siif hin galu. Maali icitiinsaa? Maali? Barumsaanoo nama keeyyuu baratanii jiru jedhanii odaa. Maali? Moo dhugumayyuu asmaarummaa sana baratte kan jedhan dhugaadha. Akkas shaaraan asmaa qoqoo sammana asmaarummaan maal barumsa barbaada? Yoo barates immoo eessa harka namaa laaluu malee. Yoo guddatee cidha namaa miidhagsuu malee hojii isaan miidhagee ani kana amma asmaarummaan ciraa walitti rikuun maal barumsaan deeggaramuu isa barbaade jettee otoo dooktarallee taateera kee barumsa koo dhibee koo kanaaf illee furmaata kennee taatu. Akkas jedhanii. Maali sobanii? Yaa Rabbi. Haasaan koo kun sirumayyuu waa sitti toleratti hin fakkaatu. Dhugaa. Lakki dhugaadhaan sobu. Si malee. Si malee. Si malee. Mee adaraa koo tokko siree sana jalaa naa fi dibee. Abba si fafidanii taa'e. Nyaachaan nutu dhagee fudhataa. Simo. Mee maal wayya jettaa? Maaltu? Aantuunis mana barumsaa isheetiif qarshii barbaaddi fakkaata. Abbaanis immoo akka inni jalaalchisu barbaadeera. Mee kana maaluma ishee? Maarree rakkoo maaltu jira? Waraqaa kee namaaf galgalaaf kan daakuu qabu kana gurguriitti dhiqu. Nama unkee yoomiif yeroo kanaaf yeroo rakkatteetiitti moo qarshisiin baasu? Qarshisiin baasu taanaan maaliif
Abbaasu abaatu malee bara borbaasuun isaan oolu. Amma sitti immoo immaammaa mallee gaafattee fuuli keessanii booda yoo gaafa argame yoo kaffallee. Immaammaa shi kabajaa ta'e fuulisan. Immaammaa shi mana kee dhuftee waan sansi waame maaliif haftee jettees gaafannaan akkasitti salphistee akkasitti qaanessitee galchitee xaatee fi ammas qarshii isheedhaan liqeeffachuu barbaadaayi. Ijji qaaniin beekne coommaadhaan nama laalanii jedhan. Kan koo haadha koo akkasitti salphistee qaanessitee galchita. Qarshii isheetiin immoo abbaa kee yaalchifachuu barbaadde. Haa ta'u malee immoo abbaan kee maal dhabaniif isaan yaalchistaa? Yeroo ammaa mee nurra isaan wayyaa. Dhugaadha jireenya keenyarra jireenya isaanii akka wayyuus beek. Hin qabuttiin jechuun hammuma dhagaanatti ulfaate. Qabeenyaa warra kaanii tarreessuudhaan na komata. Yoon hin qabuttiin jedhes na hafuu hin danda'u. Miindaa akaafaadhaan amma harku maalumatti naqxanaan jedha. Ani kunoo waraqaa wajjin malee qarshii wajjin hin oolu. Mee argama jira. Namni akkamittiin miindaa mootummaatiin jireenya isaarraa hafee gamoo ijaaree konkolaataa bitee akkamittiin jiraachuu danda'a. Yaalchisuun illee haa ta'u. Yoo hata, yoo saame, yoo bute malee. Yaa gowwaa, hiriyoonni kee baargama ce'aniiru. Atasuma gangalataa jala namtichi laga Awaash dambalii argee jiran. Maali baargama ce'uu qofaadha? Asitti hiriyoonni kee meeqaaf meeqa qabeenya meeqaaf horatanii. Aniifati garuu asitti qoonqoo keenyaaf illee rakkataa jirra. Yaaddaa jirra. Simon dhageessa kun haqummaa kun malee gowwummaa kun. Haqummaa. Kanaaf akka kee duwwaa haqummaa ta'u jettu anaan haadha koo biraa dhaqiitii qarshii fidi kannaan jettee na rakkattuuf. Easy. Ati haadha kootiif kabajaa maxxurii qeensaallee kennuufii dhabuun kabajaa naaf qabdu baafadha. Anatu wallaallate malee ati erga akka haadha manaatti na ilaaluu dhiistee tureeraam. Amma sirma saayyuu kan nan uffites natti fakkaataa jira. Akkas miti Simon. Mammaan faas keessa baafii dubbataa anis nama waan hin ta'eef hafuura baafachuuf oolu. Garuu maalin isaan godha? Mee maalan balleesse? Maalan balleesse? Siinummaa balleessaan kee sitti mul'ata. Maalan balleesse jettaa? Kabajaa na haadha kootiif kennitu. Kabajaa naaf qabdu raammadda. Jaalala haadha kootti agarsiis. Jaalalaa fi kabajaa anaaf qabdu irratti bu'uureeffata. Mee natti jaalala jechuu keenya ture maaltu fudhate? Mee allaatti kamtu bute? Malee jiraachuus hawwuus hin danda'u bara. Jaalalli koo yoomillee siif jaalatu. Simoo garuu gargaarsa kee na barbaachisa. Na hubadhu deeggarsa kee na barbaachisa Simoo. Fayyo. Anis dubartiidhaan bara. Harka kee boraafachuun nan hawwa. Ati yoo batus yoo galtus waraqaa akka kolleen hin finne. Taa'aa tooftaa siree keessa akka ta'e hin beeku. Jaalala waraqaatiin jijjiirree akkas mitiin. Amma booda garuu akkasitti itti fufuu hin dandeenye. Lameen keessaa tokko filachuu qabda. Anaa fi maatii koo yookiin immoo waraqaa kee fi kobbee kee filachuudhaaf haqa murteeffachuu qabda. Ndem nure gurba. Ndem. Apa tani? Tufe. Simane. Kot me. Maal jettu? Kot me.
qarshii kun qarshii 2000. Maal kan maal? Abat mucaa koo waan ta'eedhaaf kan mana barumsaa fi akkasumas kophee wayii bitiif. Ulfaadhaa. Nama argatte midhaan xaafii daawwallaa lama ergii buusifadha. Yoo mana yaalaa dhaqaa oonaa ta'e achumaan nan deema. Yoo bulee moo anu deebi'ee dhufaa jedhe nagaan bulu talaqa. Tole abbaa. Amma mee jireenya koo keessatti kan nan fedhan qarshii qofaadha. Qarshii qofa dhabee.
فتة سيدة أيوة سلا فاتنا بس كنا سينما نزاي سينما نزاي سينما نقدر ستري ما كنت مالك إلا مالك أرمي مالك تبيتها جيتشون فيسارة أدب ورا اسمع إني أنا ما أفكر كلا أسيت ثاء أو إذا جالله كأني جدو كله كنا ولدك أبي يبدأ تناقو جوكين إنمو إلى يوم كنا في عالم تناقي الناس أنا أبدي سابت هذا كره كوتي دبي أجالله اللي كأني ما فيس نهارو ما جدين ماما أبا كوني ما كلا إذا إني قلقلا أنا تقول تاو ولدك سابت يبدأ تناقي كم أنا كوكوان ما ساونا كوكي كان كيا موغران أكهدوكي mana ekan mana jecha yo san gumanko kejitu garu sana boda aku jinjira kanu aku jinjira tu sini ya eka Faiza rada na basa tanan gaila ko di ga tanan mali ka ya ka kanam duma jechu malaf god ya karawate sa jinjira tu dali suha ya karawate jeni hawa mata oke हम मनी चल्ला यार तको के सगलुत्ती नमर isa ladies ammela wada maati kenya david nu shallagu qofa isa duwan isa boosiati mo inni duba kenya fu kitena kullena ana finni siwali tenye siwali ni madamni warisi ana soto tene siwali ko de gudda kan shi sa kala da male ana shi ko ila namni wogumma kanaaf kabaja kennu dhufee jira yero kana eye maal wajjuma kenya rayo jalqabni hojii hojjetee gamni kennu haldure hundatu murejja sirri guddina artist gama maraamu tumso hojii bal'aatu hojjetamaa jira hundumoo yoo waliin guddate guddinni walii galaani gammachuu irratti gammachuu yeroo dhufu waluma faana jira maal taate kan ajaa'ibe immoo kana seete namoota hojii namaa irratti gufuu ta'an namoota hojii namaa fuuldura dhaabbatan irratti takkaamtiin fudhatamuu isaa maal isa jedhu sitti namoonni kan gufuu sitti ta'e namoonni kan fuulduratti dhaabbate maarree bulchiinsi gaarii kan ittiin ibsamu keessaa tokko kana keessuma namoota nama dura deemanii jireenya nama milkaa'ummaa namaatti gufuu ta'an irratti ifatamni godhamuuf hin qabu. amma isa keessatti jajjabi waraqaticha fidi namichi nan ba'a ammoo kana fida naan jedheera nabi mala sii kenneera aanaan jechuuf akka hin taane akka maal yoomnaa laatte barreeffamni si bira jira. Immachoofte gaafa qarshiin si harka ga'e hoo akkam taata gaa? Edaa naa deebistee itti fakkaata. Jajjabi. Awwaattu. Eeda barreeffamni koo. Kumarra. Amman dandeetti kun bu'aa buusa jedhee waan hin yaadeef na jalaa gubata. Kanaafee isaaniif jaalala isaanii caalchisanii kanaafee koof gammachuu koo gubanii daaraa godhan. Maalan isin godhe ajamaa? Mee maalan balleesse? Ana gobbisu gobbisu. Akka garaan koo gubate bakka gubate. Fayyee. Kan gatiin hojii. Iya sana gua apa bicara apa? Wow. Esa fiti. Laki. Sasabdu hambako. Hojjetito. Baay'een si galateeffata. Firoomsa. Argame? Ariifat. Sheekii qarshii 400 daf. Dhageessa. Qarshii yoo jibbuudhaa baadhillee inni guddaan barreeffamni kun maxxanfame uummata ni eegu biraan dabala.
Bishop. Namni ogummaa kanaaf yeroo iddoo kennuuf dhufeera. Ani hin jenne. Simoko, ani jaalala keenya gidduu wanti gale natti mul'ata. Kenniinsi kun kan abaaboo yookaan kennamu taatotarraan eegalaa taatota dubartootaa bakka bu'uudhaan egaa mata duree hiree jedhu kana guyyaa 25 kana keessatti yeroo gabaabaa kana keessatti isiniif nuuf kan qaqqabsiisan dubartoota taatota bakka bu'uudhaan aaddee abaaboo bakka kanatti nafeera. Taatota warra dhiiraammoo bakka bu'uudhaan kan hojjetaa jiran bakka bu'iisatti kan dhufanii asitti abaaboo nu fudhatan obbo Qarroo Taammanaa Astarateera Haamleedha. Tiyaatira kana barreessanii akkasitti miidhagee akkasiniif dhiyaatu kan taasisan barreessaan obbo Mootummaa Asaffaa. Obbo Mootummaa
ታመና አከሲመሌት አባቦ ወርቅና አከዋቱት ፍቅር አምሳሉ አከፍሮምሳት ታምራት ከበዳ አከኩመራት ቤኛ ዳባ አከበሻዱት አበበች አደማ